Irree jirta yeroon teeti. Assalamu alaikum kan. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafiin takkaan qaba waan amma jette kanatti special master kanarratti Ayyee. haalata isaan itti qoratan amma keezii duraan interviis godhan sanirratti hundaa'aniiti moo direct contact si godhaniiti priority kan nu deemanii jette amma dursa namaaf. Akkaataan dursa isaan itti kannan san direct contact si godhaniiti si dubbisanii maal irra akka jirtuu fi haalata maal akka si qunname sanirratti hundaa'aniiti moo keezii ta'e waan duraan interview goote san laalaniiti akkaataan isaan itti priority kan nu deeman. Okay, prioritiin amma isaan itti kan nu deeman haalataati amma irra jirtuutu murteessaadha isaan biratti. Direct contact nu godhan jechuudha. Direct contact si godhan. Maaliif information kee guutuu qaban, bilbila kee qaban, ammaasis gartee yoo emailii qabaates emailii kee ni qaban. Ani waan gaafatamu jira jechuudha. Wanni isin gaafatan haalaatuma ati keessa jirtu qofa si gaafatan malee waa'ee keezii teetii backgroundii kanaa miti. Bareeda haaluma sanii ni gaatti qopho'ina eeggannaa. Itti qopho'itanii eeggattan akkasii. Bareeda inshallah. Garuu immoo yoo isin bilbilan gartee bilbila hin dabarsina yeroodhaan gartee deebisaaf. Jata kaarrafu jira akka jawaaramma dura jiru. No hedduu dhugaadhaa beekaa jarri kun gartee maaliif daddaffiidhaan nama fiduu waan barbaadaniif jecha ammaas gaaroominni tokko gaaroominni tokko maal seete jajii inumaatu gartee nama tokko takkaawwan guruppii takka itti godhee kana gaggeessaa jechuuniin hedduu waan gaarii. Hedduu waan gaarii. Yaa. Kanaafuu sirriitti inshallah yoo kan kun naman taate ni eegganna sirriitti. Akkasi. Akkasii galatoome hedduu. Ayyee nagee jiraadhu. Ayyee. Sibbo akkam jirta? Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how are you? I'm good. How are you doing? I'm feeling good. Well, I have a question. Yes. What about the people who finished everything? Like IOM gave us a date for orientation on the 26th and 27th. Are we considered as a special case or what? Thank you. You know, this is very hard question to be honest with you. They have not specifically said anything about the orientation part. What they are saying is they're focusing more on people that already had flight and also arranged flight. So there are two groups they are focused on. People that are already have flight in their hand or on the schedule, those are considered confirmable traveling document. And then the other group is people that are already on the process to be booked for flight. So if you had orientation completed and they told you that next time you hear from us is for your flight, then you should be in that process. Okay. Is that clear? Yeah, is that clear? Well, do IOM call us or do just another number call us? Like if for someone who have travel arranged for people. It will be through IOM. Oh, okay. Yeah, all the processes will go through IOM for traveling because they have to give you some of the document. I think they hold your documentation, right? They have to hand over your documentation at the airport when you travel. Okay. So it has to go through IOM. Oh, okay. Thank you. Yeah. Okay. All right. No problem. Okay. Kiyya jirta? Jira James, salamu alaikum. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Harka keessaniin taap godhamee kiyya kana oowwisa. Warri gartee sharing godhanii share godhaa harka keessaniini. Akkasuma sanitti gartee chaanala keenya kan YouTube'ittis dhaqaa subscribe godhaan isiniin jaa obboleeyyan keenya hin irraanfatinaa. Warri gartee subscribe chaanala kanarratti hin godhinleen akka obboleessa keenya quluutti subscribe godhaa. Quluun gartee obboleessa duraa ta'ee akkasitti subscribe godhee jira. Inumaatu har'a hedduun gammadee
isinillee gartee wal faana subscribe godhaan isinin jaa xiyyaa keenya itti fufi. اوكي ابشر ان شاء الله يا ريت بس جل جراسي وضعنا شيري سيغونا ارقبا يسرا فتا جرا اني ما واي وغاندا ترى سيغافتو بربادي وغاتو كوف دابته كجران نغي ورا دورنا كاتي مالي akami wanti suni socho'aa jira moo akkasumatti akkuma taa'etti jira? Group 5 daati? Group 5 kan Ugaandaadhaa akkuma dhaabbatee jira. Group 5 guutumaa guututtuu gartee yeroodhaaf dhaabbatee jira. Dhaabbatee jirallee jechuun nama dhibaa garuu immoo it's like suspended akka gartee afaan faranjitti irra sablaadha. Dhaabbatee jechuun gartee guutumaa guututti cufame jechuudha miti yeroodhaaf dhaabbatee jira. Saniifuu waa takka illee gartee irratti dubbachuun nama dhiba. Warra interview faa jala kalaa'ee dhaabbatetu jira amma saniif gaafadhe ka amma aga waggaa tokkootiif cufata ka jedhan suni sirriidha. Amma waggaa tokkootiif cufata ka jedhan suni sirriidha. Amma immoo ka warri dura naqatee immoo yeroo isaa eeggata malee ittuma fufaa waan jedhan wayiitu jira. Ka dura naqatee eegas irra dhaabbate. Fin private sponsorii waan ta'eef jecha amma gartee mana seeraatti illee isaan irraa haasawaa jiran. Amma wanni gartee irraa haasawaa jiran warra gartee USRAP dha guutumatti jechuudha. Group 5 hoggaa gartee sponsoroonni adda addaa hojii eegale isaanis hojii eegaluun isaanii waan hin oolle. Saniifuu gartee ammaaf akkasitti quba qabaachuun barbaachisaadha. Okay, jobsa galatoomi. Maaliif si gaafadhe beektaani naqadhee ka'ee achirratti dhaabbate. Siinaqnee jedhanii garuu immoo achiin booda ka dura naqamee kun yoo jarri hojii eegalame achumarraa itti fufa. Garuu ammaaf hojiin eegalamnee jedhan. Erga piroosesiin jalqabamee irra dhaabbate. Ka warra amma dura jalqaba naqamee kuni achumarraa itti fufa of duuban deebu. Warri immoo ganaa naqatu waggaa tokkoof dhaabbatee akkuma jedhan sanitti sana hin sochiirra hin jiru jecha maafidhi. Ayyee galatoomi James. Uuma lakkii rakkoon qabu. Okay. Let's see. Nama tokkoo fi lama neeti nulleen baafannaa. Okay. Imaan jirta? Jira akkamii? Akkamati? Yaa alhamdulillah. Kan si gaafachuu barbaada. Ayyee tole. Warra yoo inni biyya kananii akkamii jira deeman keessanii jiranii? Warri UN'n biyya kananiif keessa? Biyya kananii. Ni jiranii warra. Warra kana keessa waanta? Warri UN'n biyya kanni ta'eef keeziin teessan karaa Ameerikaa dabartee jirti? Ayoomii jirti. Ayoomii jirti? Dabaree. Warri san keessa jira dhugaa. Yes. Okay. Keessa jirta. Okay. Abdiin qaba banamuuf biyyi? Kun amma beekamaadha. Abdiin qaba. Saniifuu koortiin irratti hojjechaa jirtiimi? Jeestaa mata takka ni gahamuun ga'u banamu asitti? San hin beekamu. San dhugatti gartee waan san hin beekamu. Garuu immoo yeroo gabaabduu keessatti akka banuudhaaf fedhii qaban wanni lafarratti hojjetamaa jiru gahaa jeetiin amana. Nagaayee galatoome. Okay. Naanaa jirta? Kottu dhiyaadhu nama xumuraa taata. Nana dhiyaadhu kaa isa kutte. Ajaa'iba naanaan hin jirtu. Hayyeegaa obboleeyyan keenya guutumaa guututtu qophii teenya gartee tan information walii dabarsuu tana irraa akka baratan amma asis gartee akka isin gargaaru jennee abdanna. Saniifuu gartee harka keessaniin taaptaap godhuu hin irraanfatina, harka keessaniin sheer godhuu hin irraanfatina. Waanin isinii maxxansu guutuu isaa daawwadhaa, koomantiitti barreessaa, akkasuma sanitti
subscribe godha channel kanas YouTubeis dhaqaatii subscribe godha irra hedduun keessan gartee yoo akkuma nama dura isin himaa ture wanni nuti hojjennu kun afaan keenyaan gartee information walii dabarsuun hedduu barbaachisaadha ammaasis afaan keenya gartee warri karaa teknoolojii kanaan walitti ida'amee akka gartee akka afaan biraatti akka beekamu godhuudhaafis nu gargaara kana beeka. Keessaafuu gartee yeroo tiktaak kana irratti hedduu fayyadamtan yoo gartee afaan oromootiin viidiyoo waraabdanii maxxansitan gama jalaatti gartee sabtaayitilii yoo laaltan yeroo takka sabtaayitiliin san kan afaan arabaa ta'a takka ammoo kan afaan somaalee ta'a takka ammoo kan afaan faranjiidhaa waliin laaqii ta'a. Kana kan godhaniif tiktaakiin kuni afaan maalii akka ati haasa'u jirtu baruudhaaf tattaafachaa jira. Garuu immoo afaan oromoo akka ta'e hin beeku. Kana gartee akkaataan nuti irratti hirmaachuu dandeenyu afaan keenyaan haasofnee information walii dabarsin afaan keenyaan yoo gartee kan walii barreessinu taate afaan keenyaan gartee dhugatti gartee waanuma afaan keenyaa kana like gootanii share gootanii yookaan olii gad ooftan taate teknooloojiin tuni nutti addaapti gooti nutti dhiyaatti gartee dirqamaanii baruu qabdii jechuudha. Kana gartee irratti hirmaadha. Yeroo ammaan tanaa gartee yeroo tattaaffii adda addaa gartee namni godhuu qabu. Algoritimiin kuni akka malee ismaartii ta'eeti waan ati yaadu jirtu beeka. Mee wanta kan isin hima kanarratti wanta katanii isin himu keessaafuu gartee warri telefoon amma haaree gartee androidii fi iPhone harkaa qabdan hedduu if eeggannaa godha. If eeggannaan gartee isin godhuu qabdan maali? Telefoonni keessan akka isin gammachuu qabdan ni beeka. Telefoonni keessan akka isin aara qabdan ni beeka. Telefoonni keessan akka isin ammaasis depressed taatanii jirtan ni beeka. Telefoonni keessan muudii ati keessa jirtu ni beeka. Qaceellotti gartee na dhageeffadha. Saniifuu hoggaa gartee isin haasoytan telefoonni keessan kun isin dhageeffata. Telefoonni keessan hoggaa ati gammachuun haasoytu ni beeka. Hogguu ati aaraan haasoytu ni beeka. Hogguu ati gartee booyu jirtus ni beeka. Yoo telefoonarrallee hin jirre yoo telefoonni keessi cinaa jiraate hogguu ati booyu jirtu telefoonni kee ni beeka. Waan dhugaatiin isin himu jira. Waan kana gartee irraa beekuun isinirra jirti beeka. Saniifuu hoggaa gartee algoritimiin kuni gartee ati asirra baatee hogguu haasoytu waan takka information hogguu baaftu muudii abaluun kuni gartee eenyu waan jedhu profaayila ijaaru jira. Abaluun kuni nama akkanaati. Abaluun kuni nama akkasiiti. Profaayila si ijaara. AI'n akka malee advaansii ta'ee jira. Akka malee. Saniifuu gartee fakkeenyaaf yoo gartee dhugumatti baruu barbaaddan telefoona keessan bika gartee akka istaatii itti walitti qabuutu jira. Achi gubbaarra dheeyxanii gartee moodiin kiyya maali? What's my mood? What's my behavior? Takkaa'u gartee what's my heart rate? Takkaa'u immoo gartee how many steps that I walk today? Bika healthy qabuutu jira. Your health information telefoona keetirra. Bika san dhaqaatii laala moodii isin keessa jirtan telefoonni keessan isiniif hima. Kuni gartee waan isin irraa baruu qabdan. Kan hin irraanfatina irraa baruu qabdan. Moodiin keessan hedduu barbaachisaadha. Beekumsaafis hedduu barbaachisaadha. Saniifuu hoggaaga takka gartee hogguu waa haasoytan takkaa'ummoo hogguu boochanillee haa taatu. Amma yeroo takka profaayilota hedduun asirratti arga. Warra gartee keessaa bugaa shamaroota keenya warra gartee fuula isaaniitillee tiktaak irra hin keenye haa taatu. Footooleen gartee isaan itti fayyadaman footoo gartee akka nama booyi jiru, footoo gartee galgalooytuu tan gartee nama rakkoo keessa jiru waan akkasii san faadha qaba. San keessa gartee muudiin kee immoo waan akkasii san yoo ta'e
telefoonni keenya beekaan isiniin jechuu barbaade. Saniifuu waan goonuu irratti gartee akka gartee nuti tiktaakii kanas algooritimii biraatu gartee akkaataa barsiisuu dandeenyutti yoo gartee tarkaanfanne irra gaariidhaan isiniin ja'a. Gaariitti hubadhaa waan inni isiniin jiru kana. Akkasii naanaa jirta? Jamal, akkamoon? Jirra akkamati? Nagaa kooti. Ifama garuu iddoo jira muuziqaan baay'ee sagaleen hin dhaga'ama. Kilaba keessa jirta fakkaataa bara? Iddoo jira eeyyee. Gaaffii lama naa deebi'ee tura. Gaaffii gabaabaadha kanan sigaa. Baay'ee sun tursu. Warroota ammatti dubbachaa turte keessa warri meedikaalaa irra jiran isaan keessatti ramadamu kan jedhamu gaaffiin koo tokko kanadha. Lammata immoo jaroonni warra ispoonsara keenya hin qunnamu yeroo nu bilbilan asiiti. Kana lamman gaaffiin kun. Isin qunnaman ogguu isinii bilbilan tokko sanii isin gartee maasis warra gartee jarri kuni 12,000 san keessatti qopheessee jiru yoo taatan akkuma gartee amma duraatti warri ayoomiidhaa isin qunnama. Takka immoo ejensiin gartee wajjin hariiroo qabdan isin qunnama. Waan gartee biyya adda addaa jirtaniif jechaan ayoomii qofa jechuun hin danda'u. Garuu immoo bakka hedduutti gartee ayoomiitu nama qunnama. Egaa keessiin keenya isaanuma harka jira gan warri meedikaalarra jirru sana keessa jirraa jechuu barbaadeen. Okay, warri meedikaalarra jirtan san keessa hin jirtan. Meedikaala booda orientation deemuus irra jira. Saniifuu gartee keessa hin jirtan isin. Warri gartee ammaan tana bakka san jiru warra orientation boodaati. Okay, meedikaala fixee warra orientation irra jiru jechuudha. Warra saniitu keessa jira. Okay. Akkasi. Baay'ee gaarii. Kanuma baruu barbaadeen galata. Tole ayyee jiraadhu. Okay. Dhugatti nama gartee waa'ee gaazaa raayis nu himii jettanii gartee keessatti barreessaa jirtaniin harkaa. Dhugumatti gartee durumaa'uu gaazaadhaaniin haasa'u eegalee haasa'u gartee guututti yoo kan hin dhageeffanne taate takka yoo si dabre taate malee dhimma gaazaatiin haasa'u kana eegalaa ture Nuraddiin. Gaazaan akka haareyaan gartee Izraa'el lolatti banaa jirti. Haareyaan lola gartee samiitii fi lola miilaatiin. Gaazaan gartee Izraa'el amma aara gartee Doonaald Tiraamp irraa qabduu fi biyyootan Arabaati irraa qabdu kan gartee torbaan dabre kana akka gartee isaan kana kophatti hambisanii hojjechaa jiran keessaafuu gartee waa'ee daldalaa kanarratti gaazaa tanatti gartee Izraa'el aara ba'uuf deemti. Gabaabinumatti ilmaan namaa gartee kan achi keessa jiru nyaataa fi waan isaan dhugan hunda gartee dhoorkiteeti amma gartee karaa duraanis karaa samiitiin lola irrumatti jiran irraan dhaabne guyyaarraa gartee nama 50 irraa ilaan kan nama 60 dhuma guyyuma hundaa'u. Haa taatu amma gartee karaa miilaatiinis itti gartee jabaachaati itti fufaa jiranii kuni gartee lola jabaatu as deemaa jira jaaniiti warreen gartee naannoo san jiran karaa sooshaal miidiyaatii fi akkasumas miidiyaalee adda addaa irratti ibsa baasaa jiran. Dubbiin OMN jeetuun tamiyoo. OMN maalirraa dubbate dhiiroo quban qabu waa'ee OMN. Okay. Assalamualaikum. Obse. Assalamualaikum Jamal. Waalaikumsalam akkam jirta? Akkam nagaa? Fayyaami? Alhamdulillah. Ayyee dhiyaadhu gaaffii hedduu qabda fakkaata. Wallahi gaaffii hedduu hin qabu warri biyya baqaa jiru kun baqataan kun rakkataa beektaa biyya Arabaa batalaa doola Arabaa keessa warri jiru wallahi hedduu miidhamaadha. Yeroo mataa'ee sila keeffatu hin qabu takkiin amma ansaa kana ala ijoollee wajji gala.
wallahi ana jala waan hedduu anuma jala tataree durka yeroo dhalleen si dhageeffachaa ture. Egaa viidiyoolee gurra suuqqatteetuma dhageeffachuun uma dandeessaa miyoo kiyyaati? Nuti bar internet waayifaa manatti itti galla malee ala gabbanan hin argannu warra jala yaanan. Oo akkasii. Jala gayyaanan akka keessan sanii miti nu silkiin keenya cufamatis. Tanaafi hin arganne jechuun oduu takka takka. Oduu hin arganne. Waa xiqqishoo gahumu waan gaariillee gurrarra nan baane sa'aatiitu murametti dhufe. Maatiin namaa kun ka biyya san jiru ka akka amma jala deemee akka nuti ka rakkina kennaaf jala deemnee baqaa tana keessaa bahuuf jala deemnee ittiin si hordofna. Namni mootarii akkasitti si hordofuu dhabuu danda'a. Osoo hordofanillee namni tokko tokko walirra jiraami namni kun beekumsi namaa kun. Walirra jira dhugaa keeti. Kanaaf waan ati jette kana waa dhibbaatama yoo itti hime waa takka keessaa fudhatuun dirqama isaaniiti. Akkasi. Kanaaf ka oduun tuni namoonni warroonni achi okeen deebitee fi biyya kana seentillee amma dura approve hin taane ittiniituma ka alhamdulillahi rabbuma itti kadhataa jirra. Mee waan sanirraa maaltu jira waanuma san irraa malikkoo sirraa baruu fedhe. Warri gartee okeen deebiteef kuni okkee tanaatutu gartee akkuma nama dura gaa yoo si himellee yoo yaadatten beeku. Wanni gartee appilikeeshinni keenu bira galee jiraa fi ati immoo Ameerikaa deemuudhaaf qopheessitee jirtaa jechuun waan adda addaati. Dura dursoo gartee appilikeeshinni keenu bira galee jira hoguu ja'anii gartee ka gartee xaliyaa wayii sii kannan san jechuun appilikeeshinni keenu bira gahee jira ammarraa booda gartee nuutu si qunnamaa jechuma malee ati approve taatee jirte jechuudha miti. Approve taatee jirtaa hogguu jaan ammoo hogguu gartee keeziin ta'e karaa gartee USCIS dhaa deeytee background checkii kee godhanii interviews gartee si godhanii ammarraa gartee nuti nu biraa fixattee jirtaa karaa gartee meedikaalaa si erginaa hogguu jaan ati akka nama approve taatetti if beekuu qabdaadha. Amma gartee wanni irraa haasa'u jirru warra keeziin isaanii bikka meedikaalaa dabartee gartee filaayitii eeggachaa jiruu fi warra filaayitii muramtee fi jirtu. Warra kanarraa haasawaa jirraa jechuun nuti. Warroonni kun hoo warroonni amma okeen deebiteef kun immoo abdii qabamoo maal fakkaata garuu jira. Abdii isaa tana amma dura gartee wanni irraa murteessan takkallee nu waan hin jirreef jecha akkuma gartee abdii qabutti fudhachuutu nurra jira. Inshaallah. Akkasi. Ayyee. Keerumatti ka keeruma jennaani. Keeriidha hundinuu keeruma. Keerumaa fi wallahi inshaallah. Okay. Ayyee jiraadhu. Du'aa inaa godhi garuu. Siif godha maal siin goone reesi malee maal qabnatteeti rabbiin si haa milkeessu. Akkuma ifteen taate kanatti rabbiin addunyaa fi akirallee si haa ibsi haa obboleessa keenya qaalii. Ameen. Tole. Hiriyaa jirtaa? Jira James akkam nagumaami? Nagaa dhiyaadhu. Nagaa waan information akkana nu laattuu fi guddaa galatoomisiin jecha. Tole. Yeroo ndallee sin naggeeffadha garuu sarraa xiqqoo hin naggeeffanne wayee baqattootaa irratti warra approve ta'anii already filaayitiin cancel ta'edha kanan si gaafadhu. Etuu isaaniin filaayitiin keessanii already kutameera garuu sin jalaa cancel ta'eera ittiin jedhanii etuun erga Trump dhufee qabatee booda jechuudha. Kutameera cancel ta'eera na isaan kanaaf har'a hin nageenye kanatti jette wanta haaraatu jira moo kanarratti siin jechuu barbaade. Okay. Amma dhumarra dhufte moo durumaanuu mana keessa turte? Mana mucaa xiqqoon qabaa teekerii gochaa giddu tasumaan illee biyyuma kana biyyatti jirtu kanaafuu seeraan hin naggeeffanne sorry. Asuma jirtaa? Eeyyee. Akkasii okay. Biyyumaan hin jiru keessa jirte? Eeyyee. Okay. Tole akkas taanaan ati numaatu biyya Ameerikaa keessa teessee gartee information akkanaa kan hordofuun kee hedduu waan gaariidha. Eeyyee. Nama gartee fiduu qabduufillee
dhugatti gartee hawwii guddoo waan qabduuf jecha warri gartee irraa haasawaa jirru dhuga warra gartee isaanii Ameerikaa dhufuuf deemu filaayitii duraa kaansel godhan takkasanii ammaas gartee warra filaayitii buuk godhuudhaaf takkaa filaayitii bituudhaaf qophii irra turan warra gartee meedikaala booda jechuu orienteeshina booda jechuu okay warra kana hunda yoo xiqqaatee lakkoofsi isaanii 12,000 ni gahaa jaaniiti shalaganii jiran warra kana karaa gartee ammaan tana jajiin special maasterii jeeti nama gartee nama tokko takka guruppii takka bikka buusee guruppiin tuni jara kana gartee keezii isaanii ilaalanii akka isaan daddafanii Ameerikaa fidaniif qophii godhaa jiran. Warra kana yoo xiqqaatee torbaan dhufu kana keessa jajiin bikkanii buusaa jaaniiti odeessaa jiran. So akkasitti yeroo gabaabduu keessatti warri kuni warri filaayitiin isaanii dura kaansel teessan karaa Ameerikaadhaa dhufanii jechuudha. Okay, wow, kun waan nama gammachiisudha gaa oduma gaariidha jennee yaanna. Akkasi. Bareedaadha akkas taanaan kanatu na jala darbee garuu gaafanii fuula kee ilaalumoo waan gaariin jiru dubbachaa jirtu waan natti fakkaateefan si gaafadhe. Fuulli kiyyagisma hundaa waanuma gaarii hima. No, yeroon sin jedhu har'a baay'ee waanuma gammachiisaa waan ati itti himaa jirtu natti waan fakkaateefani. Anis akkasuma nan dhaggeeffadha yeroo baay'ee waan asi dhaggeeffadhuu fi har'a kanatu jira jettee haddatti mootarii wanta haaraatu jiraare na jala darbee jedhee si gaafachuu koof. Okay. Tole rakkee. Rakkoon qabu. Yashi guddaa ulfaadhu. Thank you. Ayyee rakkoon qabatillee nagee jiraadha. Okay. Akkasii gaa obboleeyyan keenya guutumaa guutuutti gartee har'a tooppika adda addaa irra deemnee dubbisne akkasuma sanitti waa'ee Israa'el irraa haasofne waan Gaazaa irraa haasofne Siiriyaa irraa haasofne Saawudi Arabiyaadhaa fi Qatar UAE qophii Ameerikaa tan gartee Middle East irrattis haasofne inumaatu waa'ee refuujiitillee nurraa hafne kanaas irra deddeemnee dubbisne irraa gaaffiilee adda addaa tan dhiyaachaa jirturraas deebii goonee jirra. Duba gaa qophii har'aan tanaatiif gartee asumarra xumurraa isinilleen warri gartee nu dhageeffachaa jirtan chaanala kana akka malee gartee akka irratti hirmaataniif viidiyooleen ani poosti godhus guutuu dhageeffadhaa. Itti aansuudhaan warra biraatiifis geessaa sheer godhaa koomentii gartee kumaan isin himaa jiru kanatti irra barreessaa. Gama YouTube ta'an dhaqaatii subscribe godhaa akkasuma sanitti gartee viidiyoolee walii ergaa dhugatti gartee viidiyoon keenya afaan Oromoo qofa waan ta'eef jecha akkanatti subscribera gartee irraa gadii qaba akkasuma sanitti gartee namni gartee ilaaluullee nama waa xiqqoo kana gartee akka uummata Oromootti jijjiiruutu nurra jira namni keenya akkuma gartee uummata alagaa biraatti hoddomminaan chaanaloota keenya irratti deebi'ee haa laalu afaan keenya haa guddifnuun isiniin jaa qophii biraatiin hamma walitti deebinuu gartee nagayaan jiraadhaa hundi keessanuu bakka jirtanitti irra deebi'ee gartee wanta takka poostii isiniif hin godha saniifuu gartee irratti hirmaannaan keessan hedduu barbaachisaadhaan isiniin jaa hundi keessanuu galatooma.